Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaan nagaadhaan dhuftan. Chaanaalii kanarratti barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin bifa salphaa ta'een akka barannu ni yaadatamaa warroonni duraan jirtan jechuudha. Warroonni haarawaa taatan ammoo afaan Oromootis afaan Ingiliffaatis afaan Amaariffaatis kan irratti barattanidha. Kanaaf chaanaalii kana warroonni haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo kana immoo jaalattan laayik gochuun irraanfatinaa. Hiriyoota keessaniifis ni fayyadeettanii yoo yaaddan sheer godhaa fi yaada qabattanis koomentii irratti nuuf barreessaa jechuudha. Har'a maalidha kanan isiniif qabadhee dhufee jechoota yeroodhaan wal qabatan. Yeroodhaan wal qabatan yoonan isiniin jedhu fakkeenyaaf kaleessa, har'a, boru, bara darbee, bara itti aanu akkasumas ammoo torbee darbee wantoota akkanaa wal qabatan baay'ina kan hin qabne isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Kaawwan yeroo biraa barannaa har'aaf hammuma ta'e salphaa viidiyoo gabaabduudha. Kanaaf na waliin turaa jechuudha. Okay. Tokkoffaan yesterday jedha. Yesterday jechuun maal jechuudha? Kalee yookaan kaleessa jechuudha. Yesterday yoo jennu kalee yookaan kaleessa jechuudha. Kalee yookaan kaleessa jechuudha. Okay. Today. Today. Today jechuun ammoo har'a. Har'a afaan Oromootiin afaan Ingiliffaatiin ammoo today. Today. Today jennaa jechuudha. Sagalee yoo isin jeeqaa jiraate dhiifama. Today jechuun har'a. Inni sadaffaan ammoo tomorrow. Tomorrow. Tomorrow jechuun boru jechuudha. Tomorrow jechuun boru jechuudha. Tomorrow jedhame tomorrow boru. Afur next week. Next week. Torbee itti aanu. Torbee jechuun week jechuudha by the way. Asirratti week jechuun torbee jechuudha. Itti aanu kan jedhu immoo next kan jedhu. Next week torbee itti aanu jechuudha. Inni biraa immoo an hour ago. An hour ago. An hour ago. Maal jechuudha? Sa'a tokkoon dura. An hour ago. Ago kan jettu sana wanta darbe tokko agarsiisu. Fakkeenyaaf a year ago jechuu dandeenya. A year ago yoo jennu waggaa tokkoon dura. A week ago torbee tokkoon dura. Kanaafiyyuu an hour ago yoo jennu sa'a tokko duraa jechuudha. Okay. Kan ja'affaa immoo right now. Right now. Right now jechuun ammoo amma jechuudha. Right now jechuun amma wanta amma hojjetamu tokko. Right now. Amma ammuma ahun kan jennu afaan Amaariffaatiin jechuudha. Right now. Amma. Okay. Torbaffaan ammoo last year. Bara darbe jechuudhaaf amma kan fayyadamnu isa kanaa jechuudha. Last year. Last year. Last kan darbeedha. Bara jechuun ammoo year jechuudha. Kanaafuu bara darbe jechuuf last year jennaa jechuudha. Last year. Bara darbe. Last year. Kan akka barreeffattaniif barreeffadhaa qabadhaatu suuta laalatu ni qabattu hundaa waan ta'eef jechuudha. Warroonni isin xurfaatu. Eegaltootaaf kun irra caalaa. This year. This year. Bara kana. This year. Bara kana. This year jechuun bara kana kan jedhudha. Okay. Inni saglaffaan ammoo next year. Next kan jechuun next week kan jettu irraa qabachuu qabdan kan itti aanu jechuudha. Year ammoo kan darbe irraa year jechuun bara kanaafuu next year yoo jennu bara darbee jechuudha. Bara itti aanu jechuudha. Nextiin itti aanu jechuudha. Year jechuun bara kanaaf bara dhufu. Yookaan bara itti aanu jechuudha. Bara dhufu yookaan bara itti aanu jechuudha. Kan dhumaa fi inni kurnaffaan ammoo last week. Week jechuun torban jennee jira. Last jechuun kan darbeedha. Kanaaf torbee darbee jechuudha. Torbee darbee kana barreeffadhaa. Kanumaa viidiyoon keenyarraa isinitti wanti hin jedhu isinitti guddisu jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoo keenya subscribe chaanaalii keenya subscribe gochuun rafetina garuu viidiyoo kana like godhaa jechuudha. Like gootan fayyadamna waan ta'eef iyyuu ammaaf bakkuma ta'e nagaanaaf ta'a. Baay'een isin jaalladha.